بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤذني يرو أذانو مال جنة. أكسمس يرو مؤذني أذان إرات أمره مال جنة. إن شاء الله فيديو كان كيستي جتشوتا يرو مؤذني أذانو جدامو في يرو مؤذني أمره بودا جدامو إلى الله. فيديو كان حمد أمرات إلى الله أجري قد سنيف كابا yeroo mu'azzinni azaanu deebisuu fi erga mu'azzinni xumuree zikriin jedhamu ajrii guddaa siniif qaba. Kanaaf dhaggeeffadhaatiin sirriitti dalagaa siniif jedha. Akkasumas nama biraa bira viidiyoon kun akka gahuuf ajrii argatuudhaaf sheer godhaatiin iddoo hundaan gahaa. Akkasumas mallattoo laayikii tuqaatiin eegalaa siniin jedha. Kallattumaan gama waan jenneetti haa adeemnu. Jalqaba akkuma beekamu azaanni jecha 15 jumlaa yookaan jechoota 15tu jedhamu. Hadiisa garii keessatti 19 illee dhufee, hadiisa garii keessatti 17 illee dhufee, as ol akkaataan cimaan itti dalagamaa jiruu fi akkaataan sahiha jedhanii ulamaa'iin kaayan cimaan kamii kan 15 sanii jechuudha. Azaana 15 sanirratti insha Allah mu'azzinni yoo Allahu akbar jedhu maal jenna? Nus Allahu akbar jenna. yeroo inni ashhadu an laa ilaaha illallah jedhu nus ashhadu an laa ilaaha illallah jenna. yeroo inni ashhadu anna muhammadan rasulullah jedhu nus ashhadu anna muhammadan rasulullah jenna. yeroo inni hayya ala salaat jedhu nummoo maal jenna? laa hawla walaa quwwata illaa billah. ittaansee yeroo inni hayya ala alfalaah jedhu laa hawla walaa quwwata illaa billah jenna. achi booda Allahu akbar yoo inni jedhu nus Allahu akbar jenna. xumura laa ilaaha illallah yoo jedhe nus laa ilaaha illallah jennee achi dhaabnaa jechuudha. achi booda zikrii birootu jedhama. zikriin biroo achi booda jedhamu kun maali? tokkoffaa nabiyyi irratti sallallahu alaihi wasallam salawaata buusuudha. nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam hadiisaan maal jedhanii? idhaa sami'tumul mu'adhdhina faquluu mithla maa yaquulu thumma salluu alayya. yeroo mu'azzinni azaanu dhageettan waa inni jedhu jedhaa jedhan. achi booda yoo xumurtan salawaata irratti buusaa jedhan. nabiyyi irra salawaata buufna kallatti mata'een barbaannu Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad jechuu dandeenya. takki Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid jechuu dandeenya. akkaataa hedduutu jira. hedduu keessaa kan barbaanneen jennee nabiyyi irratti salawaata buufna jechuudha. erga kana jenne booda zikriin biroos ni jira. innis maali? nabiyyiidhaaf sallallahu alaihi wasallam wasiilaa dhiheenya gama rabbii isaaniif kadhatuudha. nabiyyiin maal jedhanii? namni wasiilaa naaf kadhate jedhan. فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. إسين صدرك جنة كيس جرتو gabricha rabbii irraa ta'eef malee nama biraatiif hin taatu. ani immoo nama san ta'uu kajeela. namni sannaaf kadhate guyyaa qiyaamaa shafaatii argataa jedhani. kanaaf shafaa nabiyyi argatuudhaaf maal goonaa? nabiyyiidhaaf wasiilaa kadhanna. akkamitti wasiilaa isaaniif kadhannaa? akkaataa armaan gadii kana maal jennaa? اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نمني أكس جده حلت له شفاعتي يوم القيامة. قويا قيامة شفاعتي يرغتا جد النبي صلى الله عليه وسلم. كناف ذكري كان جتشو أمنا جتشو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته جتشو قبنا جتشو. akkasumas ammallee zikriin biroo ka jedhamu ni jira. innis maali? nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam nama zikrii kana jedhe jedhan. zikrii armaan gaditti dhufuu jedhu kana nama jedhe ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. cubbuun inni achi dura dalage hundi isarraa xaragamtii jedhanii. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. innis maali? wa ana ashhadu أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نما ذكري كان جدي زنبين يوكان شبون إن تدور دلقي إرات أرقم تجر النبيين صلى الله عليه وسلم. كناف وانتون نجنو وانتو تعمدوا بني كان نيني jalqaba
yeroo mu'azzinni adhaanu waan inni jedhu jenna. Iddoo shahadaa lamaaniitti ashhadu an laa ilaaha illallah fi ashhadu anna muhammadan rasuulullahi biratti wa ana jenneellee deebisuu ni dandeenya. Wa ana yookaan wa ana ashhadu jenneellee deebisuu ni dandeenya jedhan ulamaa'iin nabiyyi irraa argamee jira. Akkasumas iddoo hayya ala salaatiitii fi hayya ala falaahiititti immoo maal jennaa? La hawla wala quwwata illa billah jenneetiin deebisnaa jechuudha. Akkasuma yoo azaanni xumurame immoo maal jennaa? Nabiyyiirra salawaata buufna. Achi booda Allahumma rabbaati da'wati taamma jennee du'aa isa naga xumuraa jenna. Achi booda immoo وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول جنة دعائي قونا جيتشو هندكتنا اتدلقا أجري قدا سنيف قبا إرد الدبيات أجي فدا واني سنيف مدلين مو كومنتي جلت كت قداتين كاي أغا فدا إن شاء الله سنيف ديبس يرو غاري سنيفاتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.